السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أواسكي كالي نجاك أبدو جرتو فيوماني بقى جراتني. آه والله يودو بتن أودي جراني يوجل إسان أودي جراني. لولا الدنيا لما فا وان قباب تجلك بي من دينا الدنيا سنة بمسيسي تاريخ الرد. أنا نمن بين بكني تدالة بينو مالي جدا. هاي قرصة هاي كورس دكتورة هاي كورس علماء هاي كورسيتي انتلا شمرة هايتي هاي أجولي عمري ناقدي تأكلي ناولي هدو كيسا وباي إنا كيسا تلامسيتاني غلطوما الفادا اندبتين ديبسين جتاني باي إن دكاتر كيسان لو من علماء اللي أنا أمواتنا كيسا قلديما وان كيسا قلديم كن والله نما الرب صوفي متي دجينتنا تباليتن waa baay'ee horattee of keessaa qabdi. Namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti yaa'ee baaleen of keessee dachiisan sum'aa isii balleesse qorannee anaaf isheessa adoo itti olii gadi deemnu akkanaan olii gadi hin deemnu. Qorannee harkaa qabna mara isaanii maal eessa hundeen isaanii maal akka taate ka fursaa an argadhe fursaa ummanni hayyootaaf ulamaa ana dhaamsitan na harka. Fursaa argadhe silaa. Ajaa'iba argitanii silaa baran waan dachii baalee san irratti baalee jedhee as yaa'ee dachii san sum'aa balleessu silaa Abuu Mus'ab isinii san tanattana baran affanamee jira jechuudha. An Abuu Mus'ab maqaan kiyya asliin Awwal Amiin Hasan Gadawraa Amiinoo Idiree aanaa Gaasaraa baalee keessatti ganda Aminyaa Shiraa gosaan Aminyaa balbalti Adaamaa. warri muuda deemu nurra safaraa turtan ni beeytan kullin keessan ganda aalee jaldoo ka jedhan munni dhibbi tokko ita buru horii dhibba kenninee fi aanan dhuganii areera dhuganii gadi bayanii mirqaananii si jaalataa aalee jaldoo karratee dhaabatanii makkiyyoo salaama gaafatan jedhan sana abbo mirqaane mee Aminyaa Shiraa dhaabatee namni makkaan salaama gaafata ganda sani ana Sijalata alle jaldo karratee dhaabatanii makiyyoo salaama gaafatanii mirqaanee nam ganda chiiti abbo asli shokolaataa sun ta'e haati too eessa jettee na gaafachuun malaati namni makaa qaba asli baale walashiyyoo warra Haaji Aliyyi magaalaa Roobe Zeybala هم بيتنس أصلي قالوا حاجة علي أبدي لقيتن على تيجي أصلي ولا شيء ورا جنس نمني ولا شيء جاي ويا سديو بولي ولا شو ما فؤتي جران سنة هي ما تيجي بس كانت تيجي تبين تك دون من أمه هيجتنا قبته سلانه ما السلام عليكم ورحمة الله ناجرات أو الفاضل thank you